warri qalbiin isaanii yaadni isaanii jireenyi isaanii Yesuusitti hidhame arguun qaba Yesuusin warri jedhani arganii galutuun taane fudhatanii galu. Arguuf Muki ati Yaabde Argama Manakeettii isa Arguu Feetee ta'aa kanan jedheef kana warri mee akkamitti Yesuus na yaadate dhanii muka meeqa ba'anii gaara meeqa ba'anii balbala meeqa dhaabatanii warri fala barbaadan Yesuusii wajjin wal jalan darban argatanii gadi ba'u. Wanti ani Yesuusin jaalladhee dafuu fi qixa kamiiniyyuu karaa garaa garaatiin aggadamnee dhorkamnee waan gaarii irraa ittifamnee moggaa jiraachuu dandeenya. Yesuus gaafa faayila keenya bira ga'u garuu waan deeggarsa tokko hin qabne olitti lixee fullaasa. Garaan nama Yesuusin barbaaddatu ija Yesuusin ofirra buusisa. Yesuus ollinnaani waliin uffannaa kan biraa naaf dhiisate wayibansi. Wangeela Luqaas boqonnaa 19 lakkoofsa 1 kaasee Yesuus Yerikoo dhufee keessa darbe. Namni Zakkiyoos jedhamu tokko achi ture. Inni hangafa warra qaraxxuu badhaadhaas ture. Zakkiyoos kun Yesuus isa kam akka ta'e baruu barbaade. Garuu namoonni waan baay'ataniif hojjaansaas gabaabaa waan tureef isa arguu hin dandeenye. Yesuus karaa sanarra akka darbu yommuu beekee namichi isa arguudhaaf dura fiigee qilintoo tokko yaabe. Yesuus iddoo sana yommuu ga'e ol ilaalee yaa Zakkiyoos dafii gabbu'i har'a mana kee olu anaaf taa'u jedheen. Arguuf Muki ati Yaabde Argama Manakeettii isa Arguu Feetee ta'a jedheen dubbadha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kutaa kana keessatti immoo maqaa waamee mukarraa yeroo inni nama cubbamaa kana gadi buusu argin. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dinqii garaa garaa gochuudhaan barsiisuudhaan fayyisuudhaan socho'aa waan tureefi odeeffannoo waa'ee gooftaa Yesuus babal'ataa gaafa deemu namoonni gara isaatti sissiqanii isa duukaa hiriiraa turaniiru. Zakkiyoos namni jedhamu kun hangafa warra qaraxxuu ture. Zakkiyoos kun nama badhaadhaas ture jedhama caafi. Badhaadhaa jechuun nama qabeenya qabus ture jechuudha. Biyya sana keessatti kan inni ittiin beekamu qaraxafuudha. Hangafa warra qaraxafuutuutii jedhu. Warri qaraxafuutu immoo maybe nikiikii adda addaa hin dhaban. Wanti isaan keessa oolan gubboo adda addaa fayyadamuu danda'u. Darbanii namatti mirga namaa sarbanii qabeenyi namaa kiisa isaanii keessa jiraachuu danda'a. Zakkiyoos nama akkasii ture. Gaaf tokko garuu Yesuustu Yerikoo keessa darbe jedhama caafi. Yesuustu Yerikoo keessa darbe namichi kun waa'ee Yesuus odeeffannoo isaa waan qabuuf Yesuusin baruu barbaade. Hojiinsaa hawaasa gidduutti beekamaadha. Deddeebiinsaa hawaasa gidduutti beekamaadha. Eenyuun baruu barbaade? Hojiinsaa fi jireenyi inni keessa jiraatu Yesuusin walitti isa fiduudhaafi xinnoo rakkoo umsa yoo ta'e iyyuu keessi isaa garuu murtoo wayii murteeffata. Baruu barbaade. Isa jalqabaa ideolojikaalii mana isaatti kan inni yaade baruudha. Elaa kana fakkaata Yesuus jedhee odeessuudhumaaf baruudhaaf murteessee manaa ba'e. Gurbaan ganamaa yaada sammuu isaatti dhufte kana milkeessuudhaaf gara daandiitti achi ba'eetu Yesuus isa jedhan kana baruu barbaada waan ta'eef tuuta sonaan baay'ee keessa karaa inni irra jiru daandiin irra jiru qixa kamiin akka inni jiru ilaallachuudhaaf hojjaansaa waan gabaabaa ta'eef muka qilintootti achi ol ba'e jedha. Wanti guddaa natti tolu garaa Yesuusin barbaadu qabaachuusaati. Warri qalbiin isaanii yaadni isaanii jireenyi isaanii Yesuusitti hidhame arguun qaba Yesuusin warri jedhani arganii galutuun taane fudhatanii galu. Nama isin biraa qabaame har'a hedhaani ilaaltee galta biteedhaani fudhattee galtaa hedhaani. Isa kana gaa'innan hime arguuf Muki ati Yaabde Argama Manakeettii isa Arguu Feetee ta'aa kanan jedheef kana. Namichi kuni hojjaansaa gabaabaadha waan ta'eef ammas malli lammaffaan inni malatee akkamitti hawtusi akkamitti akka arguu danda'u fala kan biraa fide. Sila Yesuusin baruu barbaaduun isaa iyyuu cubbamaa ta'e namichi kun hojiinsaa mana isaatti Yesuusin hin butu ture. Haalli inni keessa jiru Yesuusin qeesaatti sanfichisiisu ture. Garuu murtoo inni qabate maa inni baruudhuma barbaade. Maa inni namichichi akkas waa'een isaa odeeffamu kun jedheetu baruudhumaaf ka'e manatti baruudha. Erga karaatti ba'e immoo hojjaa jalaa gabaabbatte waan ta'eef maal ta'uu barbaade? Muka yaabee arguu barbaade. Garaanii qaama kan biraatti utuu hin himatin kallattiidhumaa Yesuusin argachuu barbaade. Qilintoo yaabe. Warri mee akkamitti Yesuus na yaadate dhanii muka meeqa ba'anii gaara meeqa ba'anii balbala meeqa dhaabatanii warri fala barbaadan Yesuusii wajjin wal jalan darban argatanii gadi ba'u. Gaafa qilintoo yaabbatee jedhu Yesuus qilintoo sana jala ga'ee achi ol ilaaleedha macaafa. Laala
garaan Zakkiyoos isa ollaatti cubbamaadha jedhamee haasa'amu, biyyatti dadhabaadha jedhamee himamu, namoonni baay'ee Yesuusii wajjin tasumaa walitti dhufeenya godhachuu hin danda'u. Namoonni ija sarkaa garaa garaatii, ulaagaa garaa garaatii waa'ee isaa fageessanii yaadan kun Yesuus qixa Zakkiyoosiin mukicharra jiru yeroo ga'u ol ilaaleedha. Wanti ani Yesuusiin jaalladhee tafuu fi qixa kamiin iyyuu karaa garaa garaatiin aggadamnee dhorkamnee waan gaarii irraa ittifamnee moggaa jiraachuu dandeenya. Yesuus gaafa faayila keenya bira ga'u garuu waan deeggarsa tokko hin qabne olitti lixee fullaasa. Mata duree namni wal harkaa fuudhee siin afarsinetu mataa sii godhata. Ol kaasimee harka kee maqaa Yesuusiin. Mata duree ollaan ittiin garaadhaa ciniinnatutu Waaqayyo ol baasee galatattiin si dhaabbachiisa. Mee naa ta'eereedhaa ayyaati. Naa ta'eereedhaa. Ol ilaale Yesuus. Qixa Zakkiyoosiin ga'e. Bartoonni Yesuusitti naanna'anii jiranii mandara keessaa cubbamaa funaananii gara Yesuus hin finne. Namoonni mi'aa Yesuus qaban naqanii kottu Yesuus si barbaachisaadhanii mandara keessaa cubbuu kana dhiisi gottanii gara Yesuusitti isaan gotonne. Namichi kun garaadhuma isaatti Yesuusin baruu barbaadee waan ka'eef daayireektilii Yesuusii wajjin kontaaktii wal godhe. Yesuus gaafa qilinxocha isaa Zakkiyoos jala jiru gaafa achi jala ga'u achi ol ilaaleedha. Garaan nama Yesuusin barbaaddatu ija Yesuusin ofirra buusisa. Garaan kee Yesuusin barbaacha dhufe taanaan iji Yesuus irra bu'eera. Ulfinnitti seena jedhamee tasa namni tuqaatti hin goonetu har'a kabaja guddaa keessummeessa. If you believe it. Yoo amante har'a ulfina jabaa cabsee mana kee lixa. Dadhabaan humnichaan socho'u aggaamessa duubatti isa gootatu kamiyyuu keessaa bayyaannate lafa sagantaa Waaqayyootti luka isaa inuma arga. Amiin. Ol ilaalee Yesuus abbe. Ol ilaalee Yesuus gaafa qilintoo jala ga'u namicho eewra maqaan namicha kana ayyaana naman gaafanne. Yeroo ol ilaalu maayidha? Zakkiyoos. Zakkiyoos garuu ulaagaa itti Yesuusii wajjin isa deemsisu hin qabu ture as sociability. Ol ilaaleetu kottu gadi bu'i jedhee madhiise moo waa jedhe? Har'a mana kee olutu naa taa'e. Ameen. Nama akkas dhimmee Yesuusin baruu barbaade qilintoo yaabe gadaan immoo mana kee naqade Yesuus jala darbe. Ameen. Atillee argee mangalatte garuu ni garuu si duukan galaidha. Ameen. Waa manni jedhu achitti dhaggeeffadhee deebi'a jettee kan nufte Yesuus si duukaan deemaa jedhe. Ameen. Har'a mana kee olutu naa taa'u. Ameen. Murteessee abbe Yesuus. Garaa murtoo Yesuusin argachuu qabuuf Yesuus murtoo wajjiniin galuu qaba. Ameen. Har'a mana kee olutu naa taa'e Yesuus. Ameen. How it is? Warri itti dhiyoon jiru ko. Warri gaaffii garaa garaa baatanii rakkina garaa garaa baatanii isa duuka deeman jiru ko. Maa inni ji Yesuus. Dubbiin dubbiitti siqanii deemu miti. Garaa sirriidhaan barbaaddachuudha malee. Ameen. Zakkiyoos ኃጢአተኛ ነው. Garuu garaa Yesuusin dhaabsifatu qabaate. Garaan qajeelinaani Yesuusin arguu barbaadu tuullaa cubbuusaa keessaa saaqatee Yesuusin arguudhaaf isa rakkisu. Yesuus garuu mana kee noolaa jedhee dadhabaadhaan. Ameen. Abeel Yesuus. Iwusti laala. Akkamitti yaada nama dookimentiin nama bifti nama sadarkaan barnootaa qabeenyi duubatti harkisu nama jireenyi duubatti harkisu si duukan oolaa jechuu Waaqayyo gurri yeroo si dhaga'u. Akkamittiin akka gammachuun kee ol kan waa I don't know. Inni si duukan gala jedhu kun isa kami. Inni mana keen oola jedhu kun isa kami. Namni xinnoo ishee jireenya fooyyee qabu tokko ko isa isaan gadiitiifuu kabajan kennu. Dhiitee awwaaratti kaasee bira darba. Jechatti laxxafee bira darba. Yesuus ulfina guddaa amma kana ga'u baateetu mana tuullaan kosii itti baay'atu nannaqee oola mana keettiin jedhe Zakkiyoos. Yesuus garaa dhugaadhaan isa barbaadadhu malee itti deemsi mana kee kan nama shakkisiisu akka namaatti kan hin mijanne
Yesuusiif garuu bu'aa ba'iif gorogophoon daandii dhufa mana keessu Yesuusin deemsan dhowwatu. Amiin. Wal qixxeeffataa deema mana kee dhaquudhaaf. Amiin. Waayyuu taataan herregisa keessatti du'u immoo waci meeqa yoo ka'eyyuu lolli meeqa yoo ka'eyyuu inni Yesuus murteessee karaan dhaabatu. Gurbaan kee lakkii yeroo cubbamaadha. Lakkii manni koo hin naqamu hin jenne Zakkiyoos. Dafii gabbuu gaafa Yesuus jedhu innis maal ta'e hin qaqqabateedhaama jaafi. Dafee gabbu'ee maal godhe? Yesuusin simateedha. Yesuusin simateedha. Kana booda Yesuus mana Zakkiyoositti gaafa simatamu hin kaate gaazilaa gaafa wanti gaariin tokko manatti biqilu. Gaafa Yesuus haxra Zakkiyoos illixee diggisiin jammaru sossokoksuutti gaate Yesuus irratti gumgumaneedhaam. Yesuus wallaalee lixee mana Zakkiyoos. Akkamittiin keessummaaf nama cubbamaa kanaa seenee jette jarri. Zakkiyoos iyyuu dursee ol ka'eetu. Ani kuni walakkaa qabeenya kooti warra kamiifan kenna? Warra deegoodhaafan kenna. Yoona warra hiyyeeyyii dudubbatee laatanii shakke. Akkumatti namichi kuni mana cubbamaa kanaa keessummaaf seena warri jette yoona waan qabdu jedheen shakke. Warra deegaaf hin kenna warra dudubbattu kanaaf kaffalaachuu isaati fakkaata. Itti dabalee immoo nama dirqisiisee itti darbeerraa fuudheera yoon ta'e maaltu haa ta'u jedhe dachaa afur nan baasaanii jedhe. Namichi kun kutateera baqaa Yesuus wajjin socho'uudha. Amiin. Amma wanti duuba isa deebisu waa'ee Yesuus gurratti nama gallaan garaa nama lixnaani jecha miti qawwee nuu biraa naman gotatu waa. Amiin. Gurbaan kee murattuudha waan ta'eef waan jarri kun ittiin qasastu daftee lafan lafte. Achumaa Yesuus ol ka'eetu. Siruma achi ol ka'u warra mana kanaa fayyini ta'eera jedhee ka'eetu. Inni soo jedhe eenyurra gore? Inni soo Zakkiyoos irra gore. Inni soo ilma eenyuu ta'e? Inni soo ilma Abrahaami. Jalqabaa satatanii ol ka'eetu har'a mana kanaa fayyini ta'eera jedhe. Waaqayyo waca baay'ee didee waan yaade si keessatti raggaasisa. Har'a ashaaraa Yesuustu mana keetti chaappaa. Wanti Yesuus mana Zakkiyoos dhaqeefis fayyinaaf fayyisuu barbaadee dhaqe. Kanan dhufeefis fayyisuudha waan ta'eef har'a mana kanaa maaltu ta'eera? Wanti Yesuus natti toluu fi informationii funaannatee namoonni 3-4 yoo wacan iddoo kana wanti gaariin hin jiru jedhee isa gabba'u miti. Ollinnaa wanti gadi isa baasu hin jiru. Waci meeqa sirraa gabbaasu hin jiru. Salphinni meeqa kan gad sirraa baasu hin jiru. Yesuus ollinnaan taa'ee waan yaade murteessee sokkaan jedhe. Inuma taa'edha iyyaatu. Inuma taa. Waan naqeef yaada isaa jijjiirate Yesuusiif yeroo wacan yeroo Yesuus irratti gumguman ilaamee obboleessa kun nama simbiraatti harka qabaa naa'imaa ergaa kana irraa waaqa ati jedhaani garaa kee kutadhu maleedha. Garaa kee kutadhu malee. Waa Yesuus murteesseedhaan. Waa Yesuus murteessee. Waci haqsiisu hin jiru jedhaani. Waci haqsiisu hin jiru. Wanti isa hanqisus hin jiru jedhaani. Wanti isa hanqisus hin jiru. Waa yaadee manatti silixee Waaqayyo waan ollaan sossokoksiteef hin haqu. Waa yaadeettiin ol sitti lixee moo? Waan namni harkatti qabeef mata duree sana lafa kaa'ee dhiisee hin Waaqayyo. Amiin. Yesuus murteessee lixee taanaani wanti tuttuqee gassi jalaa baasu hin jiru. Amiin. Har'a murteessee faayila hin yaadamne sanatti siif lixu Yesuus. Amiin. Argama mana isaatii ta'e. Inni arguuf yaabe garuu inni immoo manatti argame dhaqe. Ilmi namaa sabadee barbaaduudhaaf. Saan kana fayyisuudhaaf dhufeera jedhe Yesuus. Malee gargar nun baasinaa, gargar nun cabsinaa, gargar nun dhiibinaa jechuu isaati gara kan biraa. Ilmi namaa eewiinsaa inni guddaan isa kan barbaaduufi. Sabadee barbaaduufi. Roga qaba hojiin Yesuus nama keessatti hojjetu. Shapelessii miti. Wanta injebiltaati hojjeta. Hojii qabatama ollaan koree wayii ijaaramee namaan dalagne hojjetee gadi ba'a. Yesuus wajjin siqanii socho'anii itti mari'atanii faftiin argamu bule. Qaaniin hin argamu. Yesuusii wajjin sochiin eegalameera taanaanii qaama sadaffaa nuni doof third person. Qaama sadaffaa hin barbaachisu. Sagantaa Yesuusii wajjin qabnu kan nu diiksisu hin jiru. Kan nu diiksisu hin jiru. Biyyi lafaa hin sobaa.
har'a mul'atee bor iddoo isaatii bada. Hila biyyi lafaa wajjin socho'anii wajjin deemanii dhumni isaa gaafa maqaa Yesuus argatu diiggataadha. Hamma Yesuusin arganne hamma Yesuusi wajjin deemnutti jireenya fullaa jiraanna kanan jedhuuf kanaaf. Waan lafa kanaa waa meeqa waliin rukunnee waa meeqa walitti finnee waa meeqa ol baafnee gabbuufnee qabeenya kooti jennee kan himannu gaafa Yesuus bira ga'u diigamee kositti waan jijjiiramu. Har'a qabeenya caalu Yesuusumatu mana silixaan jedha. Yesuus ollinnaani gola kee dhuunfannaan leelaa iqir kan biraa naaf dhiisate wayi fansiin jedhe. Ani mee Waaqayyo tuma makiinaa bitadhee mee halkanii guyyaa wangeela kee malee lallabuun. Utuu makiinaan hin bitamu ta'e wangeelli maal ta'a jechuudha. Hin hafaa jechuudha. Waa bira qabneetu jaallanna Yesuusin. Yoo inni gochuu didee amma inni rakasa gaa lafatti hafa bada badditti maaleessa. Naxxa malee inni nama nabu. Kanaafi utuu kana naagooti an kanan sii ta'a jettee nas bokkainati nas faraarrayi. Baguman si argadhe malee maaltu dhibaa mana kooti warra jedhan. Baguman si bare malee maaltu natti irra ta'a warra jedhan. Baguman si qabaadhe malee an rakkoo maaliin qabaa warra jedhan. Yesuustu gadi jedhee ibboo isaanii hiika.